Nagaan Waaqayyoos niif haa ta'u, ani Paaster Tasfaayee Tafarraan jedhama. Waldaa Guutuu Wangeelaa Gafarsaa Buraayyuutti. Paasteriidha. Yeroo kanarraa eegallee barumsa wal fakkaataa yeroo dheeraa turu mata duree wal fakkaataa tokko jalatti waliin ilaalla. Kanaaf sagantaa kana YouTube kana Paaster Tasfaayee Tafarraa Official kan jedhu subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan, namoota biraa gahuudhaan yeroo kana kaaftanii kan wajjiniin taatan jaalala gooftaatiin isin gaafanna. Akkuma kanallee gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan komentii jala kanuuf keessan wal faana hordofnee dhugaa Kiristoos nu keessa kaa'e waliin gara fuulduraatti deemsuuf nu gargaara. Kanaaf nagaan Waaqayyoos niif haa ta'u jechaa sagantaa keenya jalqaba waliin ilaalla. Wantoonni wal wajjiniin ilaallu chaalenjoota jaarraaleen qaban akkuma kanallee jaarraa 21ffaa nuyi keessa jirru kun jaarraa maalii akka inni ta'e wal wajjin ilaalla. Jaarraa 21ffaan jaarraa maraatummaa jedhamee beekama. Riizinii kana jedhameef garaagaraa qaba. Bara keessa jiran beekuun, yeroo keessa jiran beekuun, dhimma keessa jiraniif dammaquudhaaf iddoo olaanaa qaba. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisaa. Macaafni qulqulluun seeraa macaafa seenaa baraa isa jalqabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irraa eegalee waa'ee qomoo Yisaakoriin dubbata. Yeroon kun yeroo Siriyees ture, yeroo Daawit Saa'ol jalaa miliqee rakkoo garaagaraa kan ka'e daggalatti galee namoonni hedduun qomoo Israa'el keessaa gara isaatti isa faana lola inni lolu kana tumsuudhaaf itti baqatan yeroo ta'e ilaalla. Garuu yeroo kana keessa qomoon Yisaakor keessumatti namoonni 200 ta'an waan yerichi barbaadu kan beekan, waan yericha madaalu kan beekan, yerichi attamittiin akka handil gochuu akka qaban warra beekan nama 200 turanii jedha. Sanyiin Yisaakor keessa yericha kan hubatan, Israa'elis maal gochuun akka isaaf ta'u warri beekan, aantii isaanii warra ajajaa isaanii jala jiran hundumaa wajjin hangafoota 200 turaniidha. Yeroo rakkisaa, yeroo lolaa, yeroo chaalenjii akkasii bara kan beekan, yeroo kan beekan, yeroon sun wanta inni madaalu kan beekan, sabni Waaqayyoos maal akka inni gochuu qabu kan beekan turaniiru. Macaafni qulqulluun kakuu haaraatti illee yeroon isaa, yeroo rakkisaa, yeroo dhiphisaa, yeroo hammaataa akka ta'e dubbata. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 3 irratti Phaawulos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa kaafnee gaafa laalu Xiimotewosiin barri dhumaa, yeroo dhiphisaa, yeroo hammaataa, yeroo danqaa, yeroo itti namoonni fedha mataa isaanii barbaadan, yeroo itti namoonni afufamoo ta'an, jaalala kan hin jaallanne, barnoota dooktirinaal saawundii warra qaban, dhugaa Kiristoos warra namoota yeroo itti namoonni hin barbaanne, yeroo itti warra waan gurra isaanii duwwaa dhaggeeffatan, araara kan hin jaallanne, iddoo itti kufan kan hin beekne, waan hin beekneen kan obbokoksan akka ta'e Phaawulos hin dubbata. Phaawulos akkuma kana Efesoon irratti illee yerochi hamaadha, kanaaf baricha bitaa, waan kee jirtan beekaadha. So kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana waldaan kiristiyaanaa yeroo hammaataa, yeroo waan garaagaraatiin danqamuu, yeroo waan garaagaraatiin miidhamuu jala jirti. Yeroo kana keessa furmaata wajjiniin rakkoolee jaarraa waliin ilaalla. Gara rakkoo jaarraa 21ffaatti utuu hin dhufiniin dura garuu jaarraa dhumtii tokkoffaarraa eegalee hanga jaarraa dhumaatti rakkooleen turan maalinni? Rakkoolee kanaaf furmaata akkamiitu taa'aa ture? Waan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Yeroon isaa yeroo baay'ee siriyeesidha yeroo nama kee jiru kuni. Kanaaf amantoonni qulqulloonni tooraa wal dhaggeeffachuun miidhagaadha. Jaarraa tokkoffaan jaarraa ari'atamaa jedhamee beekama. Jaarraa tokkoffaan jaarraan Phaawulos faan turan, jaarraan Phexros faan turan, jaarraan jalqabaa sun the century of persecution jedhameetu beekama. Jaarraa ari'atamaa Ibroota boqonnaa 11 guutummaa isaa yoo ilaalle ilaalla. Jaarraan tokkoffaa irratti rakkoon ari'atamaa dhufe keessaaf alaati. Akkuma kana keessa gaafa jennu Yihuudoonni warri itti aanan warri Kiristoos keessaa dhufe seerri kan isaanii kan ture Kiristinnaan haaraa waan tureef yeroo isaan itti hangafoota warra amantaa mana sagadaatii wajjiniin ta'uudhaan duuka buutota irratti yeroo ari'atama guddaa fidan ilaallaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 irraa eegalee jalqabe ari'atamni kuni boqonnaa 3 irratti, boqonnaa 2 irratti Hafuurri Qulqulluun bu'uurraa kan ka'e waldaan kiristiyaanaa yeroo jalqabaatti bu'uurte
boqonnaa sadii irratti dinqii waaqayyo hojjete naafti ka'uurraa kan ka'e hangafoonni Yihuudootaa Phexros faa Yohannis faa qabuudhaan mana hidhaa galchanii achirraa eegale boqonnaa jaarratti akkuma kana boqonnaa torbarraa jalqabee immoo Isxifaanostu boqonnaa saddeet irratti dhagaadhaan dhaamee du'e. So jaarraan tokkoffaan hojii ergamootaa boqonnaa afurraa kaasee hanga dhumaatti yerootti qulqulloonni arataman, yerootti magaaziidhaan baqaqan, yerootti zayitii danfaa keessaa bu'an yeroo akkasii ture. Yeroo kana keessa garuu staandaardii waldaa kiristiyaanaa qulqullummaadhaaf qabdu, staandaardiin amantaa isheetiif isheen of eeggannaa qabdu olaanaa ture. Dhiigni dhangala'u kun sanyii gaarii yeroo itti facaase ture. Tajaajiltoonni bara sana turan yeroo ofii isaaniitti hin deebine, fedha mataa isaanii yeroo itti hin barbaanne isa of kennan Kiristoos kanaaf hamma du'aatti yeroo itti amanaman, yeroo staandaardiin kiristinnaa, kwaalitiin kiristinnaa olaanaa ta'e ture. Keessumatti bara naannoo 53tti mootiin Roomaa Neeroon abidda qabsiisuudhaan, magaalaa gubuudhaan, kiristiyaanotatu gube jedhee isaanitti lakkakuudhaan yeroo itti namoonni baay'een abiddaan gubaman, dhiigi isaa dhangala'u, bineensa nyaataman yeroo akkasii ture. Ari'atamni yeroo sanaa garuu kwaalitii jireenyaa isa olaanaa kenneef. Kiristoos ilmaan namaatiif ofiisaa dabarsee kenne yeroo itti kabajame, yeroo itti harki waaqayyoo socho'u ture jaarraan tokkoffaan. Jaarraa lammaffaatti gaafa ceenu ari'atama kanaan wal cinaa jaarraa lammaffaan yeroo itti doktiriiniin rakkinarra bu'e, yeroo itti doktiriin waldaan kiristiyaanaa akka guddaarra buute. Maal jechuudha? Abbaan, Ilmi, Hafuura Qulqulluun sadan waaqayyo tokko, waaqayyo sadii moo waaqayyo tokko yeroo itti jedhame, yeroo itti Yesuus Kiristoos waaqadha moo namadha yeroo itti jedhame, akkuma kana Hafuurri Qulqulluun yeroo itti Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu wajjiniin aboo walqixa waaquma walqina hin qabu yeroo itti jedhame. Waldaan kiristiyaanaa rakkoo akkasii keessa yeroo itti buutee argina jaarraa lammaffaa irratti. Yeroo kana keessa garuu abbootiin amantii garaagaraa staandii sirrii qabaachuudhaan, qulqullummaa ofisanii qabaachuudhaan, barnoota summii isaan mudate kana isaan keessaa baasu cichoominaan itti adeemuudhaan yeroo isaan itti amantaa isaanii diffeendi godhan, yeroo walgahii garaagaraa keessan Kalqedoon kiriidiin, Efesiyaan kiriidiin, kiriidonni garaagaraa, labsiileen garaagaraa gadi taa'anii walii wajjiniin mari'atanii, namni yeroo yaada isaa dubbatu utuu hin taane gattaanii walii wajjiniin mari'atanii yeroo amantii isaanii diffeendi godhan jaarraan lammaffaan yeroo akkasii ture. Yeroo macaafni kun otentikeet ta'ee iddoo guddaa ga'u ture. Macaafa qulqulluudhaaf, dubbii waaqaatiif, tokkummaa qulqullootaatiif yeroo itti olaantummaa kennan turan. Jaarraa tokkoffaan yeroo itti waan isaaniif galeef dhugaadhaaf of kennanii jiraatan ture. Jaarraan lammaffaan tajaajiltoonni yeroo sana turan yeroo itti waan abbootiin isaanii jalqaban, duuka buutanni yeroo waan isaan jalqaban, waan ergamoonni jalqaban staandii cimaadhaan itti fufsiisan ture. Jaarraa sadaffaarra geenye garuu jaarraa sadaffaan jaarraa bilisummaa jedhamee beekama. Mootiin Roomaa Koonstaantaayin kan jedhamu bara 313tti jaarraa sadaffaa farfaffaa wal fakkaata bilisummaa waldaa kiristiyaanaatiif yeroo inni kenne, yerootti ari'atamni qulqullootarraa dhaabbate, yerootti warri mana amantaa geggeessaa turan bara sanaa positionally kabaja yerootti argatan, namoonni immoo amantaa kana hin simatan taanaan, waajjira mootummaa keessatti taanaan, iddoo garaagaraatti taanaan acceptance isaanii yeroo gadi bu'e, namoonni faayidaa dhuunfaa isaatiif jecha yerootti amantaa kanatti dabalaman ture. Yeroo kana keessa qulqullummaa waldaan kiristiyaanaatti hin beekamaa turte yeroo itti gadi bu'e ture. Qulqullummaa waldaan kiristiyaanaatti hin beekamaa turte, tokkummaa isheen ittiin beekamaa turte, Kiristoosiif of kennuu isheen ittiin beekamaa turte, ofii gananii gooftaadhaaf duwwaadhaaf jiraachuun yerootti gadi bu'aa dhufe, yerootti qulqullummaan baay'ee miidhama addaarra ga'ee ture. Kanaaf jaarraa arfaffaa gara dhumaarratti Aariyees kan jedhamu Jehovah Witness kan hundeesse yeroo itti ka'ee ammas doktrinii rakkinarra buuse Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu gidduutti yeroo itti garaagarummaa guddaa uumaniif waldaan kiristiyaanaa qulqullummaadhaan yeroo itti almost kufterraa geenye. Jaarraa shanaffaaf gara jaarraa jahaffaatti gaafasin completely waldaan kiristiyaanaa staandardii qabdu, dhugaa qabdu, moral standardiin ishee yerootti balaarra bu'e, yerootti nama dhuunfaa harkaa macaafni qulqulluun sassaabamee warra abbootii amantaa qofa harka yerootti gale, namni yerootti waan mataa isaa duwwaa duukaa bu'e ture. Paawurii biyya lafaa state paawurii isa jennu biyya lafaa bulchuu yerootti waldaan kiristiyaanaa keessa galfachuudhaaf yerootti
dhamaatedha jaarraa ja'affaarraa eegale. So yeroo sanaa kaasee jaarraa 1000f jaarraa dukkanaa jedhamee beekama. Dark age or medieval period jedhama. Jaarraa kana keessaa kan tulte waldaan kaatolikii yeroo itti tooftaa garaagaraatiin namarraa horii sassaabdu, yeroo itti fayyinni karaa kiristoosiin argame deebi'ee almost kufaatii guddaarra bu'ee yeroo itti namni birrii kaffaluudhaan mootummaa waaqayyootti galama jedhamee yeroo itti lallabame, yeroo itti indulgensii yookaan immoo birrii kaffalanii si'ooliin ooluu, abidda bara baraa ooluu yeroo itti labsamaa ture. Namni warri sooressa ta'an yeroo itti free prison card yookaan immoo si'ool keessaa kaardii ittiin ba'uu jedhanii qeesiin itti mallatteessee, chaapleeniin itti mallatteessee yeroo itti ilmaan namaatiif hiraa tureef, yeroo itti hiyyeessi rakkinarra bu'e, yeroo wallaalummaa, yeroo dukkanaa, yeroo dhugaarraa fagaatan yeroo akkasiiti jaarraa 1000f. Yeroo kana keessaa namoonni waan waaqayyo maal jedhe jechuurraa geggeessaan amantaa akkana jedhe, warri mana amantaa bulchan akkana jedhan yeroo itti jedhu keessa, yeroo itti namni tilmaamaan waan namni afaan isaa keessaa baasu duwwaadhaan adeemu keessa, yeroo itti afaan hawaasi hin beekneen keessumatti afaan laatiiniitiin yeroo itti qiddaaseen geggeeffamu, yeroo itti sirni sagadaa geggeeffamu, namni waan jedhamu yeroo itti hin beekne personaalii kiristoosii wajjiniin namni yeroo itti walitti hin dhufne nama jala goree qofa yeroo waaqa wajjiniin jiraatu yeroo dukkanaaf yeroo ammaataa akkasii ture. Yeroo kana keessa completely namoonni warra amantaa sana geggeessan qofaaf warra bitaman, dhugaa isaaniif Kiristoos dhangalaase dhiiga isaa wajjin, Kiristoos karaa mootummaa waaqayyo bane kanaa wajjin yeroo itti namoonni waliin beekne ture, yeroo dukkanaa ture, yeroo ignorance wallaalummaa guddaa ture. Jaarraa 15ffaatti yeroo itti waaqayyo inni waldaa kiristaanaa hin dhiifne, Kiristoos inni itti waldaa isaa hin dhiifne karaa namootan reformers jedhaman amantaa yeroo sana ture. Namoonni warri haaressan, warra haaromsaa jedhamanii warri beekaman yeroo itti ka'anii dukkana guddaa kana ifa xinnoon jalqabanii ifa guddaa gara biyya lafaatti yeroo itti fidan ture. Isaan keessaa akkuma beekamu abbaa reformarii kan jedhamu Martin Luther yoo keessa jiraatillee warra akka John Wesley faa, warra akka John Calvin faa reformationii kana keessatti yookaan immoo haaromsa kana keessatti iddoo guddaa warra qaban turan. Jaarraa 15ffaa kana keessa, jaarraa 15ffaa kana keessa yeroo jarri kun ka'an, lakki mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf dhalli namaa kaardii bitatee qarshii kaffalee gara mootummaa waaqaatti hin galu. Namni Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan ayyaana waaqayyootiin sagalee waaqayyoo isa dhugaa beekuudhaan gara mootummaa waaqayyootti galaa kan jedhuun ka'anii kana keessaa naannoo soolaa 5 kan Martin Luther jalqabe. Soolaa 5 inni declare godhe keessaa inni 3 garuu isa olaanaa ture. Soolaa Fide, soolaa Gratia, soolaa Scriptura inni fayyinaaf isa olaanaadha. Maal jechuudha kun? Soolaa Fide jechuun amantii qofaan fayya. Namni Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan fayyinni karaa amantiiti. Waaqayyo ilmaan namaatiif kan qopheesse karaa fayyinaa Kiristoositti amanuudhaan dhalli namaa fayyaa kan jedhu. Inni kan biraan soolaa Gratiyaan macaafa qulqulluu kana qofatu authority guddaa qaba. Macaafni qulqulluu kun dogoggora kan hin qabne, geggeessaa hafuura qulqulluutiin kan caafame, abbootiin waaqayyo isaan kaase kan barreessan, isaan kana isa kana dubbifnee isatti amanuudhaan karaa fayyinaa kan dubbatu macaafa qulqulluu qofa kan jedhuuf akkuma kana soolaa Gratiyaan namni ayyaana waaqayyo ilmaan namaatii kennu qofaan fayyaa. Mallattoo qeesiin mallatteesse yookaan geggeessaan amantaa mallatteesseen mootummaa waaqayyootti hin galamu kan jedhuun ka'e naannoo teessii 95 barreesse.
mana amantaa keessatti magaalaa keessatti jalqabe keessatti maxxanse yeroo kana keessa reformationii guddaan jalqabe namootaan harka macaafni qulqulluun galuu jalqabe namoonni dammaquu jalqabanii awweer ta'uu jalqabanii dhugaa beekuu jalqabanii yeroo kana keessa Waaqayyo fuula isaa gara waldaa kiristaanaatti deeffate isa dhiigni isaa dhangala'e Kiristoos Yesuusin gatii dhiiga isaa Waaqayyo iddootti deebisuu jalqabe jaarraa 16ffaan jaarraa 17ffaan seenaa kanaan adeemaa ture naannoo jaarraa 17ffaatti Awurooppaa indastiriin Awurooppaa keessaa babal'achuu jalqabee urbanizationiin jalqabee mandarriin jalqabee namoonni sammuudhaan dammaquu jalqabanii dammaqiinsi gaariin kun karaa macaafa qulqulluu dhufellee yoo ta'e namoonni garaagaraa secularist gara beekumsa biyya lafaattis namoonni geessuudhaan yookaan sammuun isaanii sanaafillee banamuudhaan karaa gaarii ta'een biyya akka isheen guddattuuf haguuggaan jaarraa hedduudhaaf saba irra ture namarra ture irraa ka'uudhaan namni yeroo sammuun isaatti dammaqu yeroo itti hojiidhaaf dammaqu yeroo itti qaroominaaf dammaqu yeroo itti barnootaaf dammaqu ta'e haa ta'uyyuu malee yeroo indastiriin garaagaraa jalqabu urbanizationiin yookaan magaalummaan ammayyummaan jaarraa 1000f jaarraa dukkanaa jaarraatti Waaqayyo hin beekamne jaarraatti abbootiin amantaa duwwaan waan isaan jedhan qofa hawaasni hojiirra oolchu ture Waaqayyo inni waldaa isaa hin dhiifne yerootti jaarraa 15ffaarraa jalqabee garuu fuula isaa waldaa kiristaanaatti kallattii garaagaraatiin deeffate jedhamee beekama yeroo jaarraa 15ffaa kana keessa wanti nama gaddisiisu yerootti namoonni fayyina horii isaaniitiin bitatan yookaan indulgences kan jedhamu ture yaa seenaan of dabala maqaa geddarates bara kanaa yeroo booda itti dhumna jaarraa 21ffaa keessa haa ta'uyyuu malee yerootti namoonni zayitii bitatan yerootti namoonni waan garaagaraa waldaa kiristaanaarraa bitatanii yerootti wantoonni bittaan jaarraa 15ffaa jaarraa dukkanaa keessa ture har'as waldaa kiristaanaatti yeroo inni itti kallattii garaagaraatiin naanna'aa dhufe ta'uu isaa argina yeroo jaarraa 21ffaa bira geenyu isaa walii wajjiniin ilaalla dubbii Waaqayyooti wajjiniin wal bira qabne haa ta'uyyuu malee bara kana keessas kan Waaqayyo nama hin dhiifne Waaqni inni baraan waldaa kiristaanaa dhiifuu hin barbaanne jaarraa 15ffaa keessa yerootti gara waldaa kiristaanaatti deebi'ee ta'uu isaa ilaalla keessumatti naannoo jaarraa 14ffaa keessatti yerootti bakkalchi urjii waldaa kiristaanaa xiqqoonsaa ba'e jedhameetu beekama yeroo sana keessa kan macaafni qulqulluun naannoo afaan ingiliffaatti jijjiiramu jalqabe warra akka John Wycliffe kan jedhaman faa bara jaarraa 1320 hanga 1384 gidduutti yerootti namni kun macaafa ingiliffaatti macaafa hiike yeroo inni ta'u argina akkuma kana Wycliffe macaafa qulqulluu namoonni qooqa isaaniitiin dubbifachuudhaaf hubachuu qabu jedhee yeroo inni itti ka'e keessa naannoo waggaa 40 namichi kun du'ee booda namoonni awwaala keessa baasanii warri kaatolikii lafeesaa yeroo isaanitti awwaalan ture Martin Luther 1483 hanga 1546tti haaromsa isa dhugaa yeroo inni itti fide haaromsa yeroo fide keessa immoo wanta gurguddaa soolaa naannoo teessii 95 barreessee gadhiisuudhaan akkuma kanallee cuunfaa teessii kana immoo ilmaan namaa kan ittiin fayyiniif waan isaan gochuu qaban soolaa 5 barreessee gadhiisuudhaan naannoo 1517tti naannoo Wittenbergen jedhu balbala irratti iddoo garaagaraatti kana maxxansuudhaan yerootti haaromsi jalqabe waliin arguu dandeenya seenaan kana nutti hima soolaan 5 kuni kan isaan jedhan inni jalqabaa soolaan Martin Luther ittiin sloogaanii yookaan ejjennoo godhatee ka'e har'a ilmaan namaatiif hiika guddaa kennan ni jalqabaa sola scriptura kan jedhu yookaan macaafa qulqulluu qofatu ilmaan namaa irratti aboo qaba waan macaafni qulqulluun jedhe afur qulqulluun geggeeffama qulqulluuti wanta abbootiin ergamoonni barreessantu iddoo qabaa kan jedhuun ka'e ni lammaffaan sola fide yookaan immoo amantii qofaan namni fayya Kiristoos Iyesuus isa ilmaan namaatiif dhiiga isaa dhangalaase qofaan
namni fayyaa kan jedhuun ka'e ni kan biraan sola gratia yookaan ayyaana waaqayyoo qofatu ilmaan namaa fayyisa. Fayyinni Kiristoos Yesuus amanuudhaan sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan isa dhaga'anitti amanuudhaan ayyaana waaqayyoo ilmaan namaatti kennuun dhalli namaa fayyaa jedhe. Kanatti dabaluudhaan bara sana keessa namoonni ulfina kan isaan kennan waaqayyoof ulfina hin kennu, waldaa kiristiyaanaatiif ulfina hin kennu. Akkuma kana amantaa sana kan geggeessu qeesii ta'uu danda'a. Ulfinni isaan kennan walqixa ture. Authority walqixxee waldaan kiristiyaanaa authority qabdi, macaafni qulqulluun authority qaba, akkasuma qeesiin authority qaba. Authority warri kun sadan qaba walqixxeedha baratti jedhame keessa. Lakki ulfinni kan fudhachuu qabu Kiristoos qofa, solus Christus kan jedhutti dabalee ilmaan namaatiif dhiiga dhangala'uudhaan waan hundumaa xumuree kan mirga abbaa ta'e Kiristoosidha. Akkuma kana solidio gloria ulfinni waaqayyoof qofa ta'a kan jedhuun dhala namaa yeroo jalqabaatiif sammuu namaa gara namaarraa gara waaqaatti nama deebise ture Maartin Luuter. Dhiibbaa guddaa geggeesse jaarraan 15ffaan kun yookaan jaarraan 16ffaatti inni ceenu kun yeroo waldaan kiristiyaanaatti iftishee ba'u. Yerootti waaqayyo rivaayivalii garaagaraatiin sammuu namaa dammaqsuudhaan yerootti waldaan kiristiyaanaa dhalachuu lammaffaa rivaayiv gochuu boolla keessatti awwaalamte keessa yerootti baatu ture jaarraan 16ffaan. Jaarraan 17ffaan kanaan itti fufee yeroo adeemu naannoo jaarraa 17ffaa jaarraa 18ffaatti ce'uu keessa sammuun namaa wangeelaan banamuu isaarraa kan ka'e indastiriin garaagaraa yerootti babal'ate. Barnoonni seculareen kan biyya lafaallee yerootti sammuun namaa baname, yerootti saayintistoonni kalaqa garaagaraatiin jalqaban Awurooppaa irratti indastiriin garaagaraa yerootti broke out godhe yeroo akkanaati. Adeemsi kun garuu naannoo jaarraa 18ffaa keessa ga'ee akkuma isinitti himuudhaaf yaale hanga jaarraa 15ffaatiif isaan dura kan jiru pre-modernizimii jedhama. Qaroomina dura yeroo bara doofaa bara moofaa baratti namoonni waan namoonni jedhan qofaan adeeman ture. Jaarraa 18ffarraa eegalee garuu modernizimiin yookaan the era of enlightenment yerootti sammuun namaa dammaqu, yerootti sammuun namaa banamu, yeroo akkasiitu jalqabe. Modernizimii kana keessa modernizimii gara jalqabaa keessa yerootti saayintistiitti amanamuu jalqabe jechuudha. Yerootti Isaac Newton faa lafti kun of dandeessee ofii isheetiin bulti yerootti jechuu jalqaban. Law of gravity irratti hundaa'uudhaan akkuma law of gravity hin geddaramne, akkuma lafti orbitii ishee naanna'uun ishee hin geddaramne, akkuma pilaanetoonni naannoo aduutti naanna'uu isaanii for 24 hours 365 days throughout the year yeroo itti wanti hundumtuu iddoo isaa position isaa eeggatee wal jijjiiru kana keessa waaqayyo kan jedhamu hin jiru. Waaqayyo yoo jiraates immoo lafa kanaaf uumama lafaa kana uumee akka nama sa'atii hojjetee namni sa'atii hojjetee sa'atiin kaleessa hojjedheessa jira nambar tokko hojjedheessa jira akka inni hin jenne nama fayyadamutti kennee akkuma ni dhiisu sa'atiin hojjetame immoo sa'atii 24 ofiisaa seera ittiin hojjetame eeggatee otoo miisiin godhee akkuma naanna'u waaqayyo biyya lafaa kana hojjetee ofiisheetti kenneetu dhiiseera. Kanaaf waaqayyoon waaqeffachuun waaqayyoof sagaduun ignoraansii isa hamaadha yerootti jedhan yerootti dhaloota keessaa dhugaa namni qabaataa ture keessaa baasan yeroo sana keessa saayinsiin maal jedha jenna malee waaqayyo maal jedha jenna miti yerootti jedhan ture yeroon kuni. So yerootti waaqayyo shakkamuu jalqabe, yerootti waaqayyo waaqeffatamuunsaa nama keessaa coramuu jalqabe. Asirraan rivaayivaaliin guddaa yoo jiraatillee, asirraan dadammaqiinsi guddaa yoo jiraatillee waldaa kiristiyaanaa dadammaqiinsa keessaa dhufte kana yerootti chaalenjii hamaan ishee mudate. Maal jedhama yeroo sana bara jalqabaa wallaalummaan iyyuu haa ta'u malee waaqayyo maal jedhee jedhama. Waaqayyotti nama pre-modernizimii keessa waaqayyo maal jedhe waa'ee kanaa jedhama. Jaarraa 18ffarraa eegalee garuu saayinsiin maal jedhe jechuutti dhufe namni the era of reasoning rationalism wal bukkee qabanii ilaalu, wal cina ilaalu, sammuu bal'ifatanii ilaalu, wanti saayinsiin jedhe sirriidha
jechuu dhugaan Kiristoos jedhe shakkamuu jalqabu yeroo sana keessa waldaan kiristaanaa kanaan baay'ee miidhama hamaa ishee mudataa ture. Garuu cichoomina abbootiin amantaa riiformensii kun qabaniin dhugaa isaan macaafa qulqulluu irratti hundaa'anii ayyaana waaqayyootiin dubbatanii caanaa guddaan yookaan immoo dhiibbaa guddaan saayintistoota kanarraa gahaa ture. Otuma adeemanii naannoo jaarraa 19ffaa keessaa ammas waaqayyo naannoo Awuroopaatti naannoo Azusa Street Ameerikaatti hafuurri qulqulluun humnaan akka inni hojjetu godhe. Kanumaan cinatti garuu warra akka Rudolf Hitler faa, warra akka David Hume faa, warra akka Barnoot Isaac Newton faa, warra akka Charles Darwin faa evolutionistiin kun hin jalqabe. Dhalli namaa kan inni uumame ittumaayyuu waaqayyoon utuu hin taane ittumaa tirata uumama tirataatiin dhufe. Dhalli namaa kan uumame waaqayyoon utuu hin taane dhalli namaa zigmata lewuxii yookaan through evolution through long period of time dhalli namaa asirra ga'e. Uumaa kan jedhamu hin jiru yeroo jedhamu jaarraa 19ffaa keessumatti total denial dhufe. Total denial waaqayyoon completely hin jiru waaqayyo sadarkaa jedhu irratti dhufe. So amantaan challenge guddaan isa mudataa, gantummaan guddaan isa mudataa. Warri saayintistoonni garuu hundee isaanii gadi jabeeffataa, wantootan saayinsawaa waan argatan akka dhugaatti dhiyeeffataa. Yeroo itti waaqayyo ammas waldaa kiristaanaa keessaa huqqataa adeeme ture jaarraa 19ffaan. Yeroo gara jaarraa 20ffaatti ce'uudhaaf jedhamu moodernizimiin kun yookaan ammayyummaan kun wanti inni fide balaa guddaa baatee dhufe. Keessumatti saayinsiin maal jedha? Saayinsiin jedheera waan ta'eef dhugaadha. Saayinsiin jedheera waan ta'eef dhugaadha utuu jedhamuutu through science and technology modernizimiitu dhufe. Modernizimiin dhufe kun ammayyummaan dhufe kun saayinsawaan guddataa dhufe. Saayinsiin guddataa dhufe kun immoo atomic boombii hojjete, nuclear boombii hojjete. Waanuma hojjetan kanaan dhala namaa fixanii keessumatti naannoo Jaappaanitti Naagasaakii fi Hirooshimaa irratti atomic boombiin bu'ee namoonni teknooloojiidhaan waan dhufe kana shakkuu jalqaban. Modernizimiin kun rakkinarra bu'aa dhufe. Sharasharamaa dhufe. So jaarraa 21ffaatti gaafa ceenu modernizimii irraa yookaan immoo qaroomina durse kan jennu yookaan dihiira zamanaawinneetti yookaan post modernizimiitti ce'e. Bara post modernizimii kana keessa kan nuyi jirru barri post modernizimii kun bara maraatummaa jedhamee beekama. Baratti LGBTQ yookaan immoo lesbian, gay, bisexual, transgender and questioning yeroo bira geenyu detailii isaa waliin ilaalla. Yeroo itti waldaan kiristaanaa waan garaagaraatiin raafamaa jirtu, yeroo itti namoonni dur bara post pre-modernizimii waaqayyo maal jedhama, bara modernizimii saayinsiin maal jedhama, bara kana immoo miirri koo maal jedhee baratti namni jedhu. Post modernizimiin saayinsii irraas kaasee waaqarraas kaasee dhala namaa feelingiin kee maal siin jedhaa jira, miirri kee maal siin jedhaa jira, waan miirri kee siin jedhedha waaqni kee. So totally waaqni kee sumadha. Yeroo jedhurraaf yeroo hammaataa kanarra geenyerra yeroo kana keessa waldaan kiristaanaa akkamittiin dabartire, baratti namni miira isaa dhaggeeffatu keessa, baratti namni waaqayyo maal jedhe jechuu dhaabe kana keessa, baratti namni waan hordofuu qabu anaaf naa ta'ee jennaan waaqayyo jedheera waaqayyo hin jenne jedhee galagalee ilaaluu dhiise keessa. Baratti macaafni qulqulluun bifa kanaan barreeffamee dhala namaatiif dhiyaate namni sagalee waaqayyoon dhugaan maal jedha jechuu dhiise baratti namni raajiin maal jedha jedhu keessa. Warri biyya lafaa immoo baratti miirri koo maal jedha, feelingiin koo maal jedha baratti jedhu. Baratti namni self gad jedhamu waaqa ofii isaatii baratti namni ta'e kana keessa akkamiin kiristinnaan kun iddoo dhugaa waaqni biratti deebi'aa waan jedhu yeroo itti aanutti bal'inaan waliin ilaalla. Walumaa gala jaarraa tokkoffaan, jaarraa 60, jaarraa 2ffaan,
jaarraa dooktiin rakkina rabu'e jaarraa sadaffaaf arfaffaan jaarraa bilisummaa jaarraa ja'affaarraa kaasee hanga jaarraa 15ffaatti jaarraa dukkanaa jaarraa 15ffaarraa kaasee hanga jaarraa 19ffaatti yeroo itti modernizmiin yookaan immoo ammayyummaan dagaagee waldaa kiristaanaa liqimsuudhaaf ka'e jaarraa 20ffaa gara walakkaa hanga jaarraa 20ffaa amma ka'ee jirrutti immoo jaarraa maraatummaa jaarraatti namni saalattiin dhalate jibbe dhiira ta'e dhalatee dhiira ta'uusaa jibbe dhalaa ta'e dhalatee dhalaa ta'uusaa jibbe baratti namni dhalaas dhiiras gidduun jira baratti jedhe baratti namni atarii an dhiira ta'e yoon dhaladhe iyyuu keessi koo dubartiidha naan jedhe dubartii ta'e yoon dhaladhe yoo keessi koo dhiira naan jedhe baratti namni jechuu jalqabeef baratti namni saala koo ganaan argadha that is Q questioning saala koo ganaa iddoo isaa argadha ammaaf naan galle baratti namni jedhe keessa baratti seexanni uumama waaqayyoo dhiiraaf dhalaa godhee uume jedhu completely deny godhee waaqayyo irratti ka'uudhaaf seexana faana hiriire keessa jirra so yeroo kana keessa haleellannee yeroo keenya beekuun waan keessa jirru beekuun dhugaa macaafni qulqulluun jedhu kana beekuuf chaalenjoonni kana wal fakkaatan hedduun kana jalatti tarraan yeroo kana keessa wal wajjiniin ilaalla kiluu isinii kennuudhaaf jaarraa 21ffaa keessa jaarraa olaa rakkoolee olaanaa jiran keessaa ni jalqabaa ignoraansii jedhama ni lammaffaan peer pressure jedhama ni sadaffaan oolmaan iddoo olan determine godha ni arfaffaan post modernismiidha kana jala universalization jira globalization jira inni kan biraan jaarraa kana keessa raagota sobdoota inni kan biraan aadaadha aadaa macaafa qulqulluu wajjin wal faallessu political instability dha kana hundumaa sagalee waaqayyoo wajjin wal bukee qabne yeroo yeroon isaa wal wajjin ilaalla kanaaf komentii gochuu share gochuu namootan biraan ga'uudhaaf namoonni akka isaan bara kee jiran haleellatanii ilaalan gochuu irratti wal wajjin dhaabbannu waaqayyoo isin haa eebbisu.